happy birthday in heaven. We celebrate the beautiful memory you left behind. Jechuudhaan gaddaan makaa imimmaan guutamaa guyyaa dhaloota ishee bakka isheen hin jirretti gaddaan akka isheef sagalee ta'uun fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansan. Osoo yaada isaanitti hin darbiniin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun hin dagatinaan affeerraa keenya. Akkasumas viidiyoon kun namoota danuu bira akka gahuuf like share godhaa, yaada keessan immoo koomentii jalatti nuuf kaa'aa. Qophiilee keenya hafan waliin hanga dhumaatti turtii gaarii qabaadhaa isiniin jechuu jaaladha. Yaada namoota kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessa. Akkas jechuudhaan yaada isaanii eegalan. The love you shared and the joy you brought into our lives. You may be gone, but you are never forgotten. And we each for every day. Justice for human, justice for her, justice for our engineer Qananii Addunyaa, justice for modelist Qananii Addunyaa, justice for our beautiful girls. Jechuudhaan namoonni hedduun maatii fi firoottan ishee imimmaan guutamaa kichuu bakka isheedhaaf hin malletti citteef fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansan. Wanti kana irraa adda ta'e immoo osoo faarfattoonni fi lallabdoonni wangeelaa bataskaanaaf gatii kaffalaa jiranuu akkamitti Qananiin bataskaana kaatedraala Sillaasee 4 kiilootti awwaalamti jedhee dhaadate qaallichi warra daftaraa tokko jechuudhaan komii isaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan. Warra reeffa namaa keenyaatti illee mataan bu'aafatu kana safuudha kan isaanii, ajaa'iba kan isaanii, namni akkamitti waan gadi bu'aa kana yaada jechuudhaan waan garaa nama gubu dubbate. Osoollee namoonni amantaa biroo kan akka Protestaantii yookaan waaqeffataa yookaan ammoo Musliimaa tokko achitti awwaalame haa jedhu. Injiinar Qananii Addunyaa Ortodoksii turte. Eessatti akka awwaalamtu barbaadde jechuudhaan komate. Ammoo Sillaasees haa ta'u Gabreelii, Goorgisiis haa ta'u Mikaa'elii lafuma handhuura Oromoo irratti ijaarame. Iddoodhuma isheedhaaf malutti awwaalamte jechuudhaan gaddaan makaa yaada isaa fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxanse. Nutuu lafa keenya bataskaanotaaf tola kennine akkamitti namni lafa awwaalchaa akkanatti haasa'a jechuudhaan gadda laphee isaatti dhaga'ame ibsate. Namni tokko tokko wantoonni isaan fuula miidiyaa irratti maxxansan Oromoo tokkoof falmuu miti. Osoo Oromoo martinuu lafa irraa duguugamee garaa gammadu malee garaa Oromoof gaddu hin qaban. Namummaan anaaf siyaasaa oli. Anis ilaalcha siyaasaa warra akkasii jibbinullee Oromoo feevaniif sagalee hin taane hin jiru. Lubbuun namoota hundaaf dhuunfaatii fi lubbuun daa'imman siyaasaa ol waan ta'eef garaa keenyarraa haqa feevaniif iyyaa turre. Osoo namoonni kun dhuguma namummaaf kan falmaa jiru ta'ee gaarii ture. Garuu namoonni kun Oromoo dhamamsiisuuf xiqqeessuu kaayyoo isaanii isa jalqabaa waan ta'eef dabalataan Andu'aalam hidhaa umurii guutuu akka hidhamuuf hawwii isaanii ibsataa jiru. Aanduun dhugaan isaa qofti isaa baasu. Yakka kana keessaa harka qabataanan maaf haadha koo hin taane adabbiin yakkichaa gitu kennamuufii qaba jedheen amana. Kan namoota jibban Oromoo qaban garuu ajjechaaf hidhaan Oromoo xiqqeessuudhaas waan ta'eef kanatti illee gammadoodha.